daa'ima kiyya argannan bakka akka feete jiraata bakka emmishi amma shiraan daa'ima kiyya argachuudha malee waan hundumtuu daa'ima kiyya argachuudha. Hajji dilbii kana qallabaa baate daa'ima keetii miti abbaa feetee fadi lafatti hafta emmishi rabbiin daa'ima keessiifaa arguu anillee kanumaaf si waamee jira. Namtittiinis akkanumaan akkana iyyaa olti mucayyoon as jirtiin jettu nu yeroo hunda mucattumas baaftennee ishii eegaa turre. Amma mucattiillee baasaa hin jirtu hin kijibdi shin kijibaa fi hajjiidhuma kana waan manatti deebisteef rabbi beeka beekte. Assalaamu alaykum ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha viidiyoo yeroo darbe maree irratti illee anillee waan tokko dubbadhee ture isinillee dhageessanii quba qabdanii egaa har'allee akkuma ta'e argadhee bilbilee yaameenii jira. Yaameen immoo isin afootti waan tokko haasofsiisuu itti dubbatu barbaade jechuudha. Maaliifuu ijoolleen hedduun biyya tokko keessa teessanii maaf sooshaal miidiyaa irra baaftee maqaa ishii dubbattaa waamtee maaf hin gaafanne maaf hin gargaarre maaf cina hin dhaabbanne ishiinuu yoo sirraa fagaatte rakkoodhaaf jettanii jirtu. Akkuma gaa isinillee naan jettan isinillee dhaga'ee caaltuu argadhee jira. Caaltuun yeroo baay'ee mana namaa hin deemtu namattis hin dabalamtu dhugaa dubbatuudhaaf garuu gaa amma akkuma ta'e dadhabees waan fedhes ta'e caaltuu argadhee jira. Yeroo duraadhaaf egaa caaltuun mana kiyyatti argamuuf deemti inshaallah biiznillah waan ta'ummoo walumaan kan laallu ta'a inshaallah dhufaa jirti akkuma isiniin jedhee hordoftootaaf kabajamtoota keenya haga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa isiniin jedha. Seera caaltuu. Fayyaa keetiire jira. Jiruun jireenya akkami? Bareeda baga nagaan dhuftee. Baga nagaan nuyetti. Akkamiti? Jirra galata rabbii. Baga jira. Fayyuma fayyaa. Akkamiti? Fayyaa galata rabbii. Badde gaa maaliifuu farda meeqas sogeessee argadhe? Hin banne uumaan jira. Wallaahi baddee caaltuu keenya uummanni akkana natti lolaa jira biyyaallee na bilbilaniin beektan ijoollee naannoo tokkooti. Osoo ati jirtuu akkamitti mucayyoon kun akkana qisaasoftii akkamittiin daa'ima ishee akka argattu waan takka hin goone naan jedhani. Garuu immoo kaatillee nurraa dheenfitee maal masi godhe garuu kana guutuu waan si godhellee hin beekuuti maal taate garuu nagaumaan badde. Nagaumaan hin badde bas anillee rakkadhee ganama rakkisu jedhani malee naguma. Maan namni yoo gaaf rakkate wal cilaan dhaabbatiin maalimee faayidaan isaa yaani ani si soqee sitti bilbilallee namarraan kaastu kaduraallee bilbila jijjiirratti anu kanaa namarraa nama meeqarraa bakka meeqa seenee akkanas si argadhe maalaadha kun aguma miti garuu fayyuma irratti badde. Garuu bilbila kana namuma jecha jijjiiree sin rakkisne kanuma hin jijjiire malee waan biraati miti. Rakkoon qabu ka rakkoo kee yooni namatti siqxee yoo nama kana hin fahamsisin yoo namatti waa tokko himatiin namni rakkoo namaallee hin beeku. Rakkoo kee kanallee nu hunduu kan beeknudha. Garuu akkanumatti taa'uun kun furmaata hin taa'are caaltuu kiyyameeti. Maalummaan godharee oliif garkaadhee dadhabame. Laa akkasitti miti kaatu akkanaan osoo hin ta'in olii garkaatuun yaani namni kun daa'imni si alaa fudhatanii sanuu ka daa'ima keellee dhabdee abbaa manaa kee dhabdee meeshaa kee mana kee guutuu akkatti xaartee fidde siif rabbi beekaa mitiire kana nu immoo warri si cinaa jirru hin beekna. Akkamitti calliftee teessa akkasittiin ati. Waa tokko furmaata maallaqa keetiin hojjetaa jirta alhamdulillah maallaqa keetiin karuma ta'e taatee akkuma ta'e taatee karaa daa'ima keetti argattu anillee karaa si gargaaru naan mijeessine jaartii hajjii yoo taate kunoo mujriima si mitiiti anaa mitiiti kan ishii danda'u kunoo hajjii fi abdii kanatti taphatte hajjiin yaa abdiin manaa ba'ee hajjii immoo kan margaa jirtudha inni akkatti inni jiraataa jiru. Hajjiin istahaliin hajjiin. Beekan nama sirriidha. Kabajaan hin ta'uuf isaa akkasitu saafta. Kanaafuu waan masaa argate kana jina naarsan kana abdiin xiqqoonatti dhaga'ama malee kana abdiin naarsa malee anaaf jedhee mana isaa dhiisee ba'uusaatu naarsa malee kana jee waan tokko jonaatti hin dhaga'amu. Dhugaa keeti yaa'u abdiin immoo yaa'u si cinuma waan dhaabbateef malee garuu badii biraas hin qabu innillee yaa'u xiqqoo abdiin illee mataa jabaata manuma sanaa jijjiirradhu bahi jennee illee gorsine. Yeroo baay'ee namni keenya illee beekte yoo namni waan keerii yoo waan nagaa kana gorsite si jibbaa nurraallee xiqqoo achi goree jira. Garuu gaammeenya nama kanaa hin feenu amma ni gabaabumatti si waan jechuu barbaade yaani har'a boruun beekamu sin ilmoo walirraallee dhaltanii hammeenya yaani hajjiillee kana marani si guutuu osoo hin ta'in isa kan inni sirratti cubbuu dalagaa ture isaayyuu deebi'aa jira dhiisi rabbitti baga dhiifte. Deebi'aa jira. Nammallee garuu yoo nama miidhinni namni isaa miidhu. Kanaafuu rabbiin deebisa. Ammallee miidhiin yookiin waan takka godhiin mucattii sanas waa tokko godhee osoo hin ta'in karaa akkam goone
mucatti kana mucaa daa'ima kee kan akkatti eessaan si arginaadha nama yaada kanatti ta'ee kan illee si soqeef kanadha akkuma nama kamimmoo namarratti amma namatti maxxantee yoo teessu haadha sabboontuu kana nama kabajuudha nama si yaani oolmaa gaarii si ooltee jirtudha garuu namni kun yoo walirra taa'ee walirra ture boodan beekta jettee yeman kana keessaa yaani fakkeessuudhaan wal sin dhabsiisuu danda'u anasoo akka kiyya daa'ima kee soqnee argineellee daa'ima keellee furattee mana sii kireessine akka nama tokkotti anis yoo danda'e isin gargaara yoo hin danda'in immoo oromoon bal'oo si gargaarree mana kee kireeffattee akkuma nama kamii osoo jiraatte annatti tola caaltuu kiyya yaaniin beektaa waan yeman kana feetu bultii dalagaa bultii immoo yaanii daa'ima keellee qabattee dubara waan taateefu hin dandeessa yaanii dhiiraaf tola hin jedhan malee dhalaan aadiidhaan kana yaadee si waamee malee an hajjiittillee dara singorsuu maaliifuu rabbuu jazaasaa deebisaafii jira beektee sabbuun deebisaafi rabbuu deebisaafii jira mana kan kireeffadhu maadha sabboontutti walii gallee inshaallah xiqqoo boodinaan kireeffadha aywa saa akkasii wayyuure caaltuu kiyyaan yaanii hammeenya si gorsaan jiru ammallee siifiyyuu akkas wayya maaliifuu haadha sabboontuu kan akka kabajaan walitti dhuftanitti kabajaan osoo adda baatanii osoo waliin tuttuqeen natti tolan akka kiyyaatti jechuudha yaada kiyya kun animmoo akka nama tokko yaada sii kennuu fi hordoftoonni kiyyas hedduun waan na lolaniif yaani maaf caaltuu ofitti waamte hin gorsine hin gaafanne rakkooshi waan jedhaniif si waame beektaan illee amma galatamu waan na waamte waan na gorsiteefis galatoomi ani illee kana yaada jiraadha sabboontuu baay'ee dadhabsiisee jira kanaan booda inshaallah yoo rabbi jedhee daa'ima kiyya faana mana kireeffadhee daa'imni kiyya yoo naa deebite haadha sabboontuu biraa wayee mana kireeffadhee jiraachuu nan inshaallah mucattiin kee amma bar iddoo kana jirtii nu quba hin qabnuti namtittiinis akkanumaan akkana iyyaa olti mucayyoon as jirtiin jettu nu yeroo hunda mucattuma as baaftennee ishee eegaa turre homaa mucattiillee baasaan jirtu hin kijibaa fi hajjiidhuma kana waan manatti deebisteef rabbi beeka waa ishiin miidhaaf ta'ee toniif ta'ee hin beeknu isa nuun galchuuti inni jaalatee waan itti galeedha kun rakkoo hin qabuuti akkatti seenetti inni rabbiin isa keessaa haa baasu waa'ee hajjii osoo hin taane kan na dhibe amma waa'ee daa'ima keetii idduma caraftaadhaan iddoo akkasii jirti yoo itti ati natti mi an nama godhe si barbaachisuu hin danda'a jedhee yaadan akka mataa kiyyatti caaltuu kanumaaf si waame dubbiillee si baay'isuu sin barbaadu ati jireenyi keetu nama jibbisiisaa homaa miti inshaallah hin darbamuu guyyaan kun ishee hin darba rakkoo hin qabu obsumaan dabarsuudha malee hin darba an daa'ima kiyya argannaan bakka akka feete jiraatta bakka inni ishee ammoo ishee daa'ima kiyya argachuudha malee waan hundumtuu daa'ima kiyya argachuudha aywa hajjii dilbii kana qallabaa baate daa'ima keetii miti abbaa feetee fati lafatti hafta inni ishee rabbiin daa'ima keessiifaa arguu anillee kanumaaf si waamee caaltuu kiyyaa ina kabajjee immoo dhufuu keetiif hedduu galatoomi baay'ee caaltuu kiyyasuma jennu warra biyya quba qabdaan bilbiltaa maatii keetiif dura garuu bilbilaa fi dhuman tura erga mucayyoon badde bakka dawalanii na rakkisuu malee dinnaan bilookoo ofirraa fedhe haadha sabboontuudha akkasumatti bilbilaan rakkisuu yoo ishiin jalaa kaasuu diddeemoo meesajii barreessanii rakkisaa jiru waan ta'eef anummoo bilookin ofirraa godhe maaliif cinqii kan daa'imaallee kan isaaniillee dadhabeera waan ta'eef isaanis cinquun barbaanne waan ta'eef kanaan bilookii ofirraa godhe isaanis cinqamuullee dhiisanii bilookii gochuun keellee faayidaa qabanatti hin fakkaatu inshaallah bakka waa hundayyuu laallee sirreessina anis bilbilee isaan tasgabbeessuun hin danda'aati bakka ati du'aa godhadhu amma daa'imuma kee rabbiin ijaan si agarsiisu inshaallah ramadaanis as deemaa jira soomana inshaallah mucaa kee faana akka soomantanii inshaallah jajjabaadhate hundaafuu of hin laaffisiin jabaadhu jabduu ta'e maaliif sodaatta abbaa feeten sodaatiin kabaji malee ayoo nama kanatti dharaanitti hin deemiini akka feete immoo mirga keetiif dhaabbadhu anillee kanaafan viidiyoollee sirraa daragee yeroo darbee natti hin mufatiini ani yaani si jaalladha si kabajaa akkasii siin jedha caaltuu kiyyaa galatoomii amma bakka buna siifaadha ka odumaan si qabe buna dhugaa sabboontuutiin fagoon deemas magayii deebi'a dafee deebi'a godinyaa koo bira deebi jedheni ishiin illee shi bakka gadi baanaa kootuun dafeeti naan jette kanaafuu anis nan deemaatis ijoollee kee ishi bakka singiddisiisu bakka gaafa biraan inshaallah yoo rabbeedhe wal arguu dandeenya yoo wal hin arginis akka rabbiiti hundaafuu jajjabaadhu inshaallah wal argina yamanuma keessa jirraame wal argina yaman keessa teessee atillee baay'ee mul'attuufin akkas jedhe maanimmaa sirriidha keeriidha bakka wal argina rabbii si haa gammachiisu manni kiyya mana milkisiif haa ta'u siin jedha ayyee caaltuu kiyya bakka ishi ati sabboontus na eegaa jirti dhugaa maaliif dafeetan dhufa jedhanii ishii bira ba'e kanaaf bunallee guyyaa biraa la bunallee dhugdee caaltuu kiyya laaqanallee godhaa jira laaqana nyaattee deemte guyyaa biraa dhuga mana kiyyaame guyyaa
misalnya afaan duwwaa deemtaare laki dhugaani way keessummaa ta'e laalaati bun mallee laa dhugaa baay'ee ariifadha hara shaayillee sii godha laa dhugaa amma dhugaa dhufe shaayillee yalla bakka caaltuu bakka ajoosh jajjabaadhu ishee galatoomaatillee Hordoftootaaf kabajamtoota keenya akkuma argitanidha ani caaltuu kana waamee ofitti gorsuu yookiin wallaalees miti akkuma isiniin jedhe caaltuun baay'ee namatti hin dhuftu aniin kunillee baay'ee namatti hin dhaqu yaa namni hunduu ka biyyaan baati hojjetee jiraata dalagaa deemna dalagaa deebinee mana keessadha kana kanaaf walirraa fagaannee innaa isinillee kan na loltan hin jirtu dhugaa keessanii namni biyya tokko keessa taa'ee kaameeraa afootti osoo hin ta'in kaameeraan alallee wal gorsuun dirqamadha dhugaa keessanii garuu ani yeroo baay'ee sinumaan jedhaanii bilbilaanii agas maraa miti namni bilbilaa fi qaamaan hogguu wal argu tokko miti egaa har'a immoo akka carraa ta'ee argadhe kunoo jecha keessanis guutee kabajee sin kabajee caaltuus isinii dhiyeessee jira egaa akkas yaadni keenya har'a kanadha warreen caaltuu jaallattan immoo yaada nu barreessaa du'aayii godhaa fi rabbiin daa'ima ishii kanaan akka wal agarsiisu inshaallah isin hundi keessanuu akka amantaa keessanii du'aayii godhaa fi isiniin jedha manni keeyyaas mana milkii akka ta'uu fi anillee hawwii guddaan qabaa fi galatooma haga viidiyoo biroon walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha